Hojjettoonni biiroolee Oromiyaa injifannoo bitootessa 24 sagantaa ispoortii garaagaraatiin kabajan. Kabaja sagantichaa irratti kan argaman itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa akka dubbatanitti bitootessa 24 guyyaa siidaan namummaa itti dhaabbateedha. Mirgi nama hundaa walqixa yeroo itti kabajameedha jedhan. Bitootessi 24 siidaa namummaadhaaf dhaabbateedha. Sababni isaa namni eenyummaa isaatiin qoqqooddii tokko malee kan itti kabajame. Dhalli namaa uumama isaatiin walooma malee koomummaan irraa miidhagu. Kanaaf paartiin keenya sirna amma dhaabbachaa jirru kana keessatti ilma namaaf dursa kennuudhaan hojiin inni hojjechaa jiru fakkeenyummaa ta'uu kan danda'u iddoowwan gatamanii turan kan akka amma iddootti ispoortii hojjechaa jirru kana kan balfi nyaatee ture xiraansaa naman dabarsine irraa balfasaa urgufee xurii isaa irraa dhiqee iddoowwan bashannanaa kana fakkaatu gochuudhaan fakkeenya gaarii ta'aa jira waan ta'eef irra deebi'ee iddoowwan akkanaa argachuu keessaniin sinis baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Injifannoon bitootessa 24 seenaan Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhu jijjiiruudhaan akkatti biyya bulchan kan barsiisee fi gaggeessitoota qaxalee hedduu kan itti horanneedha jedhan. Injifannoon bitootessa 24 booda dhufee akkuma warra deddeebinee kaasaa jirru dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon biyya hoogganuu hin danda'u kan jedhu san seenessa badaa jijjiiruudhaan hoogganuun akka Dr. Abiyyi jedhamee yeroo itti moggaafame ta'uu isaatiin hunda keenyaafuu mataa keenya ol qabannee akka sabaatitti ofitti akka boonnu kan godhe waan ta'eef Dr. Abiyyi qofa odoo hin ta'in hooggantoonni qaxaleen kan uumamaa jiran sirna jijjiiramaa kana keessatti ta'uu isaatiin egereen keenya gara fuulduraa baay'ee cimaa fi ce'umsa badhaadhinaa keenya milkeessuudhaaf carraa guddaa kan qabnu ta'uu kan namatti agarsiisu ta'uu irra deebi'ee sinii kaasuu barbaada. Guyyaan kun guyyaa hidha haaromsa guddichaaf dhagaan bu'uuraa itti kaa'amee fi jala bultii xumura isaatii irra ga'uun keenya immoo injifannoo dachaa taasisa jedhan Dr. Mangistuun. Guyyaa irraa waggaa yaadannoo injifannoo Adwaa booda siidaa guddaa biyya kanaa tokkummaa biyya kanaa kan ijaaraa jiru hidha haaromsa guddicha keenya yeroo itti golobuutti deemaa jirru kana wajjiniin guyyaa irraa kana kabajuu keenyaan hiikoo addaa qaba. Hoogganaa itti aanaan biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa obbo Dassaaleny Xilawuun gama isaaniitiin bitootessa 24 guyyaa sabaaf sablammoonni hundi injifannootti argataniidha. Guyyaa walqixxummaati. Ispoortii hojjechuudhaan fayyummaa keenya eeggachuu qabna jedhan. Bitootessi 24 guyyaa ifa fi guyyaa injifannoo akka biyyaatti arganneef injifannoo sabaaf sablammii qoodarraa fudhate waan ta'eef guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uusaa beeknee sochiin qaamaa ispoortiin jaalala ispoortiin tokkummaadha ispoortiin nageenya jechuutiin akka naannoo keenyaatti sochiiwwan adda addaa taasisaa turreerra. Hirmaattonni sagantichaas injifannoon bitootessa 24 bu'aalee hedduu galmeesseera jedhan. Bu'aan paartii badhaadhinaa wayii yaadannoo bitootessa 24 argame gama diinagdeen gama hawaasummaa wantoota baay'ee jira. Deebi'ee immoo gama dubartootaatiin dubartoota parsentii 50 wayii parsentii 50 fi isaa ol gara hooggansaatti fiduun cimina guddaan kan itti argamee fi dubartoonni gara fuulduraatti baatee akka argamtu kan taasifame keessaa isa tokkodha. Hojii boonsaatu hojjetamaa jira. Hojii boonsaa hojjetamaa jiru itti fufuu akka qabu baay'ee nurraayis uummata Oromoo taarisi injifannoo dhufe kana galmaan gaachuudhaaf eeggachuudhaaf tikfachuudhaaf nurraa beeksisaa keessattuu dargaggoo Oromiyaa irraa baay'ee irraa wanti eeggamu jira injifannoo dhufe kana akka tifkannu dhaamsi koo bakka jirrutti haa tifkannu.